Ashama harka fuune akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraattan. Anis nagaa kootis. Har'aan tana haala kamiin miiseejii hiriyaa keessanii yookiin nama biraa moobaayila keessanii irratti iimoodhaan akka dubbisuu dandeettan yookiin daayivartii akkamii akka godhuu dandeettan yookiin silkii keessa irraa akka hidhuu dandeessan isin garsiisaa jechuudha. So jalqaba maal gochuu qabdanii iimoo lama moobaayila fakkeenyaaf an kaa'e nama hiriyaa kiyyaa wayii yookiin nama obboleessa kiyya ta'e wayii yoo fakkeenyaaf ofirratti hidhuu barbaade miiseejii isaa jala dubbisuu barbaade jalqaba iimoo kanneen lachuu moobaayila kiyyarra buufadhaa jechuudha. Iimoon kunniin baay'ee buusuun isaa nama dhibu. Kunoo iimoo beektan kana jira. Kun immoo iimoon kana fakkaataa jechuudha. Kanneen lamaanuu kun iimoo firii iimoo beektan kana jechuudha. Iimoo beektaa fi iimoo beektaa fi iimoon kun kana jechuudha normaaleen. Iimoo beektaa fi isaan lamaanuu buufachuu qabdanii jechuudha. So kunoo kanneen jechuudha. Kanaaf kanneen lachuu hin buufattu jechuudha. Kanaaf isa salphaa jechuudha. Anama fakkeenyaaf kanama hiriyaa kiyyaa wayii daayivartii godhee isin agarsiisa jechuudha. Haala kamiin akka godhuu dandeessan. So jalqaba iimoo kanneen lachuu qabdu moobaayila keessa irraa. Kanaaf moobaayila kiyya kun kanaan keessa jira jechuudha. Iimoo an normaali fayyadamu, iimoo beektaa fayyadamu yookiin iimoo tokko ka barbaadamu keessa filachuu dandeessu jechuudha. Anmee kanama iimoo kanarratti ilaalume. Iimoo normaali kanarratti isarratti kilik godha banaa jechuudha. Yoo abban register jettaa hin jiru jechuudha. Lakkoofsa kiyya itti galchee hin jiru. Kanaaf lakkoofsa nama miiseejii jilaa dubbisuu barbaadu san itti galcha. Kanaaf lakkoofsa nama sanii itti galcha. Kana jechuudha. Lakkoofsa itti galcheetu hin jira. Kanaaf silkii namicha jalaa hatu san of biraa qabaachuu qaba. Miiseejii nama dhufe silkii nama sanii irratti. Kanaaf koodiin erga koodii kana barreessa jechuudha. Koodiin isaa 422 duwwaa jechuudha. Kanaaf erga si booda immoo maqaa uumaa arga jedhi barreesse. Fakkeenyaaf kana jenneetu manaa kennu. Achi booda fuulfurti jedha kun afaan biyya kanaati. Asuma bakkuma bulee kana gubbaarra ta'etu jechuudha. Kana booda amma silkiin iimoon nama hiriyaa kiyyaa sun moobaayila kiyyarra daayivartii ta'eera jechuudha. Moobaayila isaa irra illee jira, kiyyarra illee jira jechuudha. Kanaaf lamaanittuu hidhadheera. Achi booda miiseejii namichaa keessaa dileet godhaa jechuudha. Kaama koodii achirra naa ergan moobaayila namaan jalaaf hatu barbaadu san irratti yookiin jalaa dubbisuu barbaadu san irratti. Kanaaf amma maal gochuu qabaa? Miiseejii barreessuu danda'a jechuudha. Miiseejii dubbisuu danda'a jechuudha. Amma miiseejii nama sanii jechuudha. Miiseejii dubbisuu danda'a jechuudha. So kanaaf kana fakkaata kontaaktii fakkeenyaaf namu kana barreessu jedhise. Haay jedheen seenaa jira jechuudha. Amma haay jedheen jira. Kanaaf mee amma silkii kanarra ka seenee kan ilaalla jechuudha. Kanaaf kaameraa isin agarsiisa. Silkii kanarra ka seenee kan ilaalla jechuudha. So iimoon kiyya kunoo kana iimooma tokko qofa barbaachisaa asirra jechuudha. Get start. Kun qara seenee jiru beektaan keessa baay'eera. Kana fakkaataa jechuudha. Amma kunoo fakkeenyaaf kana fakkaataa silkii lamaan dhufeera.
so message la itti erga way hin argisiisu kanaaf contact chat silk namni an barreesse feenu maqaan okay amma message barreessaaf amma nama kan amma isi barreessaara jechuun namni ati jalaatti sun haa jettee barreessiteefam kana fakkaata jechuudha meeqa akkaan naga keetiin kana barreesseefi jira ammaa jechuudhaan kanaaf kana amma ilaala kunoo dhufee jira jechuudha moobaayila kanarratti kunoo haay akkam abdii jedha kunoo moobaayila lachuurran jira jechuudha kanaaf kan irratti illee ilaaluu barbaadan haala kanaan moobaayila isi barreesseef jechuu amma kana argee jira jechuudhaan anillee amma deebee barreessuuf hin danda'a waan ajaa'ibu jechuudha anillee barreessuuf hin danda'a jechuudha garuu waluma fakkaatee itti dhufa okay haa hin jedhan kana fakkaataa jechuudha waan silkii kanarratti ilaalume silkii kanarratti ilaalume kanaaf kaameraan isin agarsiisa kun silkii kanarra dhufeera jira jechuudha kanaaf haala kanaan imoo nama biraaf dubbisuu hin danda'amu jechuudha kana fakkaata irra deebitanii ilaaluu barbaadda ammas kuno iimoon bana abdii kan jedhu kana kuno kana fakkaata jechuudha haala kanaan message namaa daayivartii gochuun ni danda'ama jechuudha imoo irratti kanaaf ammallee barreessuuf hime amma akka irra deebitee isin agarsiisu abdii kunoo kana jechuudha hin dubbattu jedhaan hin dubbattu jedhee barreesseef amma kana fakkaata jechuudha amma moobaayila kaan irratti ilaalume moobaayila kaan irratti imoo kanarra jechuudha abdii kunoo jechuudha hin dubbattu haala kanaan waan message nama biraa irratti haa ta'u yookiin daayivert godhuu hin danda'ama jechuudha kana fakkaataa yeroo itti aanu haala kamiin messenger yookiin facebook irratti illee akka gochuu dandeettu isin agarsiisa kanaaf page kee subscribe gochuu hin dagatinaa galatooma waan dhaggeeffattaniif subscribe godhaa youtube